Mingalugone mandara kosi demsirangade kandia belosi Erdugon argu dinni matuma dabalana dema kankoluma Mingalugone mandara Oduu simbirtuu lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Darabiyaa keessatti dararaa hamaa keessa turan gara biyyaa galchuun eegalameem. Lammiilee Itoophiyaa haala rakkisaa keessa jiran gara biyyaa deebisuun marsaa arfaffaan ifatti eegalameem. Lammiileen Itoophiyaa Maasha Allah tabaarakallah akkuma itti fufetti jira. Isa dheengaddaa malee nama 961tu gale. Maasha Allah tabaarakallah. Yeroo waa ijoollee Darabiyaa kana keessaa rakkoo garagaraa kan uumaa jiru. Maasha Allah tabaarakallah akkuma itti fufetti jira. Isa dheengaddaa malee nama 961tu gale. Maasha Allah tabaarakallah. Yeroo waa ijoollee Darabiyaa kana keessaa rakkoo garagaraa kan uumaa Yooyaa harka fuudhee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaa akkuma beekamu kana duraa viidiyoo waa'ee ijoollota Saudi Arabiyaa keessa jiranii gadhiiseen ture jechuudha. Egaa ammas ittuma fufee jira jechuudha. Hamma furmaanni argamutti itti fufnee miidiyaa maqabnu irratti gadhiifannee ijoollota keenyaaf sagalee taana jechuudha. Egaa akkuma beekamu Saudi Arabiyaan yeroo ammaatti seerota garagaraa baasaa jirti. Seerri isheen baaste tokko ijoolleen mana hidhaa jiran akka galaa jiranidha kan dubbatamee jiru. Akkuma beekamu kana dura Saudiin ijoolleen mana hidhaa keessa jiran cufaa ture galaa hin jiran akkasumas immoo ijoollonni badanii bakkee hojjetanillee cufaa ture galuun hin hafee ture jechuudha. So amma warri mana hidhaa jiru galaa jira jechuudha. Mootummaan galchaa jira garuu warra badee bakkee jiru warra galuu barbaaduuf ganaadha. Ayyaana isaanii booda ni banama jechaa jiru. Haalota garagaraa mijeessanii ni banama jechaa jiru jechuudha. Akkasumas immoo seerota garagaraa baasaa jirti jechuudha. Saawudii keessatti mootummaan seerota garagaraa baasaa jira. Namni paaspoortii hojjetachuu barbaadu akka hojjechiifachuu danda'u heggaawwii akka ta'ee jiraatu seerota garagaraa baasaa jira jechuudha. Kanaasumarraan guddaa galatoomanii mootummoonni keenya kan kana nuu yaadanii garuu morra caalaatti wanti nuti boonyee gaddaa jirru amma warra mana hidhaa keessa jiranii fi warra mana Arabaa keessatti du'aa jiranii fi jechuudha. Kanaaf mirgi keenya nuu eegamuu qabaa jennee iyyachaa jirra. Egaa warroonni tokko tokko immoo jechuudha ijoollonni tokko tokko bakkee baanaa kan jedhan anaani nama sadiitu naan mari'ate jechuudha. Kana dura bakkee baheen hojjedha nan badaa mana maadaamii kootii nama jedhu nama sadiitu natti dubbatee ture kana dura jechuudha. Ani bahaa siniin hin jedhu dhugaa rabbiidha. Maaliif ani ijoollee bakkee bahanii hojjetan yeroo ammaatti hin barbaadu jechuudha. Maaliif Saudiin akka durii miti hojiin hin jiru. Ijoollee hojii abdee mana keessa taa'aa jirti. Akkasumas immoo yoo baatanii qabamuutu jira. Poolisiin qabee gara mana hidhaatti sin darbachuutu jira. Higgaawii miti jechuudha bakkeen. Namoonni baay'een isa bakkee bahanii hojjetan barbaadu jechuudha. Kuni sirrii miti dhugaa rabbii isinitti nama. Birriin hammamiyyuu yoo baay'ate garuu galumsa irratti rakkoo qabaa. Bakkee bahanii hojjechuun firiidamillee hin qabani. Sodaachaa bibirrachaa jiraachuu. Yoo nu ukkubee eessa deemna mattaawaqaa hin qabnu paaspoortii hin qabnu yoo nu ukkubee eessa deemna jedhaa yaada. Kanaaf mana kontiraataa yoo teessan garuu birriin keessan xiqqoo ta'eeyyuu yoo hojjettan garuu yoo sin ukkube mana yaalaa galuu dandeessu. Waggaa 2 yoo fixxan galuu dandeessu. Gara biyya keessanii galtanii biyya biraa deemuu dandeessu. Yoo bakkee ta'e garuu baay'ee ulfaata. Ani namoota na gaafatan kana dura hin ba'inaa jedhee naman dideen qaba jechuudha. So ammallee ejjennoon koo kanumadha jechuudha. Mana jirtanitti walii galaatii maadamii keessan wajjiniin waggaa 2 hojjedhaa waggaa 1 haa ta'u hojjedhaa gara biyyaa galaa malee bakkee hin ba'inaa. Bakkee yeroo ammaa yoo baatan hojiin argattanii miidhamarra geessu jechuudha. Yaanni ani qabu ijoollota bakkee ba'uu barbaadaniif kanadha jechuudha.
Egaa amma yeroo amma ammoo ijoollonni mana hidhaa jiran gara biyyaatti galaa jiru. Sagalee gidduu siniin galcha galata Rabbii galata Waaqayyoo ijoollonni baay'een gara biyyaa galaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee garuu warroonni waraqaa eenyummaa baafachuu barbaadanis immoo baafachuu dandeessu jechuudha. Imbaasii gaafattanii kana booddee imbaasii deemtanii gaafattanii higgaawii taatanii hojjechuu warri barbaadanii hojjechiifachuu dandeessu waraqaa keessan jechuudha. Paaspoortii keessan jechuudha. Iqaamaa hojjechiifachuu ni dandeessu jechuudha. Kan dhageetti irra caalaatti garuu namni qaamaan deemee ilaalee furmaataa argachuu ni danda'a jedhee yaada dhugaa Rabbii. Ani kana dura deemeera jechuudha. Kana dura gaafan deemee paaspoortii baafachuuf hin deemee ijoollonni of harkaa qaban hiriyoonni koo asaaddasataniiru garuu kan koo hin baane jechuudha. Hin hafe jechuudha. Fuudhi deemaa akka ta'e hin beeku. So kanaaf asumarratti waa'een Saawudi Arabiyaa egaa ijoollonni rakkoo keessa jirtan Rabbi rakkoo jirtan keessaa siniif haaraatu boqonnaa siniif haala. አይ ስደት ስንት መከራ አሳየን። ከኢትዮጵያ ለመውጣት ስንት መከራ አይተን አንዱ ሲኦሲ ያልሳካ ሲለው አንዱ ደግሞ ሜዲካል ሲበላሽበት አንዱ የሆነ ነገር አሳር በልተንን ፈቲጊ ከንሰበሳቲፍ ያዱ ከረኮ ኦሮሞ መራ አከረኮ ሳጣዱ ያገረላ ፍሰኮ ቀራ ደሎተ ቁቤ አከነታቴ ሲርጉ ከየገራ ነጉቤ ኑፍ ጀቻ ኦሶ ፊዱ ጆሉማ ከደብደ ኑማፍ ጀቻ ቱመምቴ የሮ ኩማተም ጨብደ ኦሮሞ ተኮጎዱ ፈልከን ጉያ አማታ ዳሎኖል ከኡበሪሱ መላላ ጀባታ መታ ወሊን ንቀቡ ፈያን ቀብዱ ሰአምቴ ኑመ ተኮጎዱ ዳፍ መራታ ደስ ጀአምቴ ዋነት ኑፍ ጀቻ ታተ ሴና ዱበታ ገደ ከይሮን አርጉ ገራኮን ነጉበታ ኑቲ ዳሎኖል ዱፉ ሲላልፍ ጎርሲና ከዲር ስደቡን ታኑ ሀጫሉ ስጦብሲና አናኬ ያ ጎተኮ ከዲር ኮ ረብ ጅራ ሁማ ተኮለን ታቱ ኦፍ ብራ ደብዱስ ፍራ hanganni qarshiin dhabeena wallaana yaa qomo jedhutti eegaa jirtammoo maal taatan yaa oromo gaafa lubbuudhaan jirru osoo wal jabeessine harka maranneen teenyu hacaaluu geggeessine hamma sheena uf deemna tokkoon godhinaa shakkii hirrafinaa oromoo kadir wallaana lakki. አረብ ሀገር ላይ 11 ሰው ህይወቱ ያልፋል። 11 ሰው በቀን ውስጥ አረብ ሀገር ላይ የሞት ፍርድ የተፈረደባት ልጅ ነበረች። 38 ሚሊዮን ብር ሰብስበን ከሞት አድናታታል። አረብ ሀገር ካሉ እህት ወንድሞቻችን የሚያሳዝንክ ነገር ምንድነው? ትክክለኛ ድካምን የምታውቂው አረብ ሀገር ባሉ ሴቶች ነው። እድሜያቸውን እንደ ሻማ እያቀለጡ ለሌላው ብርሃን የሚኖሩ ጀግና ሰዎች የት ናቸው ብትይኝ አረብ ሀገር ነው ያሉት። ወይ ሞት ወይ ደግሞ ሞትን አሸንፎ እዛ ጋር መድረስ። በቀደም 150 ሰው ሞቷል። ከባድ ነው። ድርጅታችንን ከከፈትን እንኳን በዚህ አንድ ወር ውስጥ ከዱባይ 6 አስክሬኖችን ተቀብለናል። ማንን ሰው ፈልጉ ሀገሩን ጥሎ አይወጣም፣ ባህር አይሰደድም፣ መራብን አይመርጥም። ለቤተሰብ እንግዲህ ልጅሽ ሞታለች ተብላ የምትጠብቅ እናት 3 ወር ስትጠብቅ በሞት ውስጥ ማለት ነው 80% የክፍለ ሀገር ልጅ ነው ስደት ላይ ያለው። ታምኛለሽ? ሳዑዲ አረቢያ ላይ ብቻ 480 ሺህ ሰው ህገ ወጥ አለ መንግስት የሚያውቅ። ይኸው አረብ ሀገር ሄደው ውጭ ወጥተው ፀሐይ ያላዩ ብዙ እህቶች አሉ። ብዙ ጊዜ ሴት እህቶቻችን በአንዳንድ ወንድሞቻችን ይጎዳሉ፣ ገንዘባቸውን ይልካሉ፣ ይበላሉና አላፈቀሩት ሰው ምናምን ማይሆን ነገር ራቆታቸውን ቪዲዮ ምናምን በቃ አለ አይደል በፍቅር ጊዜ ትታወራለች። ዘፈንሽም እንዲታይ